Halo Firi, akkami nagaa jirta? Maal dalagu jirta obboleessa kiyya qaali? Halo Indagama, nagaan jira alhamdulillah jirta takkam? Baga gammadde ka artistiin keenya kabajamaa jaalatamaan artistii Faraan Baddeessaa sirba haarawaa har'a sa'aatii 7 irratti nu lakkisee jira. Baga gammadde ka baga gammadde. Hai aboo sirraa dhugaadha maal odeessite sa gammachuudha naan jedhi ka mabruuk dhaqeetiin laalaafimi. Hai dhaabbo osoo hin deemne ittiin dura wanni ani si dhaamuu barbaadu bakka geetatti ijoollee hiriyaa keetii hundatti himii fi akka dhaqanii daawwataniif godhiif akkasuma Oromoo yoo hagana waliin jajjabeessine maal walii goona. Ayya saahibii ittiin himaa fi hundi isaaniitu akka dhaqanii daawwatanii fi akka sabiskiraabiin godhin sabiskiraabii akka godhaniif ittiin himaa fi hunda isaaniitu menaaf tarraa maxaamaa san duratti wal arginee waliin haasoyinee waan takka takka waliin dabarfannee achi boodaan gara barcaa keenyatti yaana. Mabruuk hai saahiba kiyya qaalii dhufte. Hoo kiyya dhaabbachumatti. Hai maal taate firii? Kiyya mataa dhagaa muslima ta'uu na dagatteeti. Akkamitti sirba dhageeffattee sirbaa jecha mabruuk naan jettee natti gammaddaati. Akkamitti mabruuk naan jetta? Islaamaa miti ati ilma islaamaati mi islaamarraa hin dhalanne. Akkamitti kana naan jettaati? Mabruuk jettee sanuu gammachuudhaan sirba Faraaniif jecha asitti naa dhufta. Dhagaa obboleessa kiyya takkitti waniin si himuwan. Akka obboleessatti hedduu takkan si jaaladha. Kanaaf wanni nan si himu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala namni guyyaa qiyaamaadha waan jaalatu wajjin kaafamaa jedha. Farhaan Baddeessaati wajjin guyyaa qiyaamaa kaatee dhaabachuu ni jaalatta. Osoo Qur'aanni Rabbii, hadiisni Rabbiitii fi da'waan hundi jiru odoo sheekni ulamaa'ni Qur'aanni Rabbii masjidni jiru Farhaan Baddeessaa kan muuziqaa sirbu wajjin dhaabatteetiniin ati naaf gammadu ni jaalatta. Guyyaa qiyaamaadha khasaaraa